الشمار كفوني أكمل جرتني كوجمتوتا في جالتمتوتا تشاينا لا يانتو سلا جرجلة ترجمتنا نجان كوكرتة سناجا كوسني جتون جالتا بقى جرتني بقى جمتني يونا إيدن جالتا وقايو كهر حالك أنا ولت دبني توجرا من كينيا تفا شامبا يتجرا هانا وجني هانا من جا وقايو قافت روتي تكو تكو نياتا بجتا مكان مقاسا يمنا دعوتوتا كينيا حالك منك كوجاج روتال جسيسنا إشي daawwattoota ayyaanota salaba keessatti nagaa waaqessuun akka qabsuun jechuun jaaladha. Bagatti singee ayyaana waggaatanii baga bara baraan itti singee baga haalatiin itti singee jechuun jaaladha. Yesuun illee haa ga'u siniin jechuu jaalannaa hundi keenya iyyuu kaarigaa har'a guyyaa har'aa galata waaqayyoo bara haarawaa haala kanaan rabbiin nu gargaaree kana ibsituu jirra. Isiniin jechuun jaaladha egaa sorry dhiifamatti koshii girgir jennee keessummaatti natti ol namne keessummoota kiyyallee sinan simachiisa daqiiqaa 10 fi nyaata kana nyaata qopheessine kana meetan keessummoota kootillee simadde keessummoota kanallee ilaaltan isiniin jechuun jaaladha egaa kaas bakka kana kan jiru daabboodha as kan jiru kaa nyaatota aadaa baay'ee qopheessee jira gana tuni jalqaba. Video kan like share gochuun dagatina ayyaana gaarii bara bara haarawaa kan isiniifata hunda keessaniifu bakka jirtan isinis immoo akkuma nama kamuu nama nagaadhaan maatii keessa wajjin borusima tusinaa taasisaniin jecha kara keessummoota kiyyaatan deemaa egaa akka argaa jirtanii video irratti isin tarbiisee jira buqqadhaan hojjete wanta kanan isiniin jedha haala kanaan qopheessitoo jira. Isa kanallee immoo video isaa muree kan ganaa isinitti argisiisa jechuudha. Amma akkaataan itti hojjenne isinitti argisiisa. Akkasitti argaa jirtan kana kan nyaatota aadaatiidha kun isin jechuun jaalladha. Asitti egaa ka mana ayyaantomtu iyyuu hin dhabamu fal'aanadha kun akka laalaa jirtanii ana maankaa miti kan na irra jiru isaa kanaadha. Haala kanaan qopheessitoo jira jechuudha. Haala kanaan qopheessitanan haala kanaan ayyaana dabarsaa ta'uu isin jechuun jaalladha. Akka argaa jirtan kanallee oddoo koo keessa oduun gabaatti hin bitini oddoo koo keessa kanaan magarsan qopheessan isin jechuu jaalladha. Kun hunduu kana hundaa kan oddoo koo keessatti margeedha. Wanti ala bahee bitti tokkomtuu hin jiru bubbaa waggaa ta'e lukkuun mana koo keessa jirti. Egaa kana fakkaata haadha loonii isin jechuun jaalladha. Hannamee yaada waggaa qabatte waan itti jirin daawwattoota hordoftoota kiyyaanii. Egaa ammoo amma karaa keessummoota kootitan isin simadhaa keessummoonni koo dhufanii too jiru ayyaana baga keessannaan jechuudha. Kara isaaniitti isin dabarsaa ani ammaaf kanarratti xumureera yaada keessan fataatti jedha isin jechuun jaalladha. Warri isinitti illee mul'anne waggaa ta'ee dhiifama meeshaaleen asitti qopheesse kun isinitti mul'achuu baatanii namoonni dhaabbatee jaajiruufan garuu ayyaana haala kanaan dabarsuu kiyya akka argitan kan jedhurra kan ka'edha jechuudha. Kanan qabadhee kara keessan dhufee video kana hordoftoota kiyya ana samarratti xumuree. Egaa kunooti keessummoonni koo hiriyaati yaada jechuudha. Obboleewwan ishii fiddee dhuftee asitti kunoo amma isaa wajjin nyaanni akka jirutti isinitti mul'ata jedheetan yaada. Haala kanaan yaani ijoon immoo bakka kana teessee jirti. Egaa manni kiyya ganaa hafa meeshaaleen isiniin jecha durumas isinitti argisiisatan ture isiniin jedhaatoo jira. Egaa fuulduratti wanna hundaa immoo haala mijeessee haala kallattii addaatiin ayyaana dhufus wajjin kabajaa haala hojiitis haala biyya keessas wajjin kaban ayyaana gaarii isiniif haa ta'u asitti zayitii kanan itti xabbase sanii kanan itti hojjechaa jirudha haala kanaanan qopheessetoo jira isiniin jechuun jaaladha egaa ka viidiyoon tun gabaabduudha itti bohooraa isiniin jechuun jaaladha bakka jirtanitti waaqayyoon isin faana haa ta'u isinis immoo oggaa baranaa warroonni yaada keessan guuttattan oggaa lamaanis oggaa sadees oggaa biranis yaadni keessan galma isinii ga'ee gaafa kara biyya keessanii deebitan waaqayyoo kanatti gammachuudhaan isin haa jiraachisu maatii keessan isin jalaa hin hir'isinii isin lakkoofsa keessaa isin hir'isinii nagaadhaan jiraadhaa baraabaratti darbaa isiniin jechuun jaaladha qaqqaaliiwwan ijoollee Oromoo hunda keessaniifuu gaariin isiniif hawwaa haala kanaanii kan dhumarratti isinitti mul'anne san akka isinitti mul'atu jedhee ta'in haala kanaan qopheesse akkaataa nyaata qopheessa yeroo biraatan akkaataatti qopheesse hundaayyuu qabadhee isinii dhufaa har'aa viidiyoon tana fakkaatti bakka irratti ayyaana gaarii baay'ee